kabaja qabdi. Akkasumatti intalti durbaa siinqee qabattee deemtu ni beektaami. Siinqee jedhanii beektaami. Dhugaa. Agan heerumneetti jechuudha. Siinqee qabatte taanaan kana marayyuu hin qabattu. Intalti durbaa akkana achi ilaalanii beekan jechuudha. Kanaaf ammaan tana wanni nama dhibu intalti dubraallee siinqee qabatteef adeemti. Dubraa fi dubartii heerumtee gargar beekuun nama rakkisee jira. Dhiigaltee. Kanaaf namni hundinuu akkaataa galee aadaa Oromoon kaawwatte sanittis akka amantaa qabuutittis yoo jiraate wanni hunduu wal lama harkaan dhayu. Ka aadaas yoo ta'e intala takka itti dhuftee jaartiitii yoo ka jettuun taate yookiin kaadhimaa qabaachuu dandeetti yookaaniif namni kadhatee jiru ta'uu dandeetti. Wama hundaa'u ta'ee heerumtee jirtu ta'uu dandeetti. Kana maraaf silaa akka dura seera Oromootitti itti yakkama namni jaartiitii jedhuun intala takka lafumaa ka'e. Kanaaf ammaan tana haalli siin galuun dhaloonni haanni irraa bahe hundi isaatu kana gaafii biraa akka qabdutti yoo dabarte. Gaanii waan kaaseef kanarratti yaada kenniteeti. Mee Usmaan immoo akkamittiin kaadhimmatee akkamittiin fuudhee sadarkaa ijoollee lama horachuurra akkamiin gahee ka jedhu gaatti deemuuf jedheeni akka ka'umsaatti beektu. Wal madaalchistee akka naaddaatu. Ayyee galatoomii. Akkuma shari'aan amantaa kiyyaa jedhutti ani amantaa hordofaa amantaa Islaamaati. Akka shari'aan kiyya jedhutti filadhe akkasuma akka aadaa Oromootitti illee waluma fakkaata. Akkitti ani filadhee intala takka dura dursoo qorattaa ni barbaaddaa intala akkamii akka barbaaddu ofii keetii. Keessatti waan tokko ulaagaalee akkamii qabdu akka barbaaddu beekuu qabda barbaaduun dura jechuudha. Ulaagaa ani barbaadu san guuttuu eega argadhee booda itti dhiyaadhurraan qoradheetiin argadhee booda gaafima tokkoon gaafadheenan haadha manaati jechuudha. Amma haadha manaati ijaaratan. Akkamii bultii si hojii ijaarrachuu qophii jirtama jedhena waan biraa si jaaladhee achi kuufee asitti jigee akkana qiyaamanna buute hin jenneen. Si jaaladhee jiraa naa taatee jirtaa ani ebaluu jedhamaa namatti yeroo feete fudhadhuuti na qoradhu na waliin bultii ijaarrachuu dandeettaa jedhee gaafadhe. Biyyatti illee miti kaan fuudhe anilleen isiilleen biyya baqaa keessa jirra Naayiroobii jirra. Haguma san gaafadheeni hayyee yeroo naa kenni jettee isiilleen haga dandeettu na qorattee gaafa kaan haga yeroo fudhattee deebisaa naa kenniti. Naa taateertaa jettee jechuudha. Gaafii san eegii wal gaafannee nuti osoo guyyaa takkallee akkan harkallee waliin salaamee wal fuune jechuudha gabaabumatti. Baatii 2 booda wal fuune amma abbaa ilmaan 2ti. Akkuma aadaa Oromootitti illee yoo ta'e aadaa Oromootitti illee intala takka ta'u waliin bultii ijaarrattu intala itti dhiyaattee batii garaagaraa waliin dalagan maal jedhanii intala akkasitti hin fuudhan. Intala walabaa mana namaa jirtu aadaaf adabaan itti ergatteeti. Akkasi fuutaa jecha warri isaanii biyya jiranii cinaan asillee ni jiranii warra asiitti ergadhee warri asii naa gaafatanii waa mara xumuranii akkuma